Dambalii jaalalaa. Dambalii jaalalaa. Kaabaaf kibbaa bahaaf dhiya Oromiyaa akkasumas biyya keessaaf biyya alaa jiraatanii warreen filatanii raadiyoo OBN dhaggeeffachaa inuma ammoo qophii dambalii jaalalaa hawwiidhaan eeggachaa jirtan mara keessaniifuu nagaan keenya kabajaaf jaalalaa bakka isin jirtanitti sanaa qaqqabu kun qophii dambalii jaalalaati. Dhaggeeffattoota keenya qophiin dambalii jaalalaa keenya kan guyyaa irraa jalqabee jira. Qophii dambalii jaalalaa keenya kan guyyaa irraatiin immoo isin biraan gaa kan isin faana turru Aneen Baqqalaa fi Nimoonaa Naggasaati. Isin hanga xumura qophii keenyaatti nu dhaggeeffachaa nu waliin tura. Qophii keenya dhaggeeffattanii yaada keessan nuuf kennuudhaaf 02211000860 fi 02211000861 heloo jettanii yaada keessan nuuf qooduu dandeessu. Akkasumas ammoo ergaa barreeffamaanan yaada koo isiniif qoodaa warreen jettaniifis filannoo ni qabna. Karaa ergaa gabaabaa keenyaa 8330 yaada keessan ergaa barreeffamaatiin nuuf qoodaa nu waliin tura isiniin jenna. Xalayaa fi walaloo isin biraa jiru nu biraan ga'uudhaa fi egaa karaa imeelii keenya djobckbeki@gmail.com fi akkasumallee karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenya 2919 yoo nuuf ergitan nu bira qaqqabaa. Akkasumallee warreen Adaamaatti dhiyoo jirtan immoo dhuftanii Adaamaa istuudiyoo muummicha OBN'tti argamuudhaan ofiidhuma keessaniin dhuftanii xalayaa keessan akkasumallee walaloo waan of harkaa qabdan dubbifachuu dandeessu. Nuti immoo egaa qilleensa irra isiniif oolchinaa jechuudha. Karaaleewwan kana yaada keessan akkasumas xalayaaf walaloo mudannoof muuxannoo dhimma jaalalaa irratti qabdan nuuf qoodaa ergaa keessanis dabarfadhaa isiniin jenna. Henook egaa har'a gaaffiidhaan siif eegaluuf hin jedhaa. Maalilaata gaaffiin na jalqabdeerra. Dursitee batoo gaaffisiin kaasiin rifachuu barbaadde rifatiniiti. Mee maalumaaf uttiseen? Hayyee ati nama jaallattu tokko nama jaallattu kamiyyuu haa ta'u akkamitti jaalallatti agarsiista garuu otoo kan hiriyaa shamarranii ranaaf kaatee natti tola kolfi deebiin ta'u itti fufi. Egaan akka kootti karaan ittiin itti agarsiisu ulfaata waan ta'eef gama jaalala baastee agarsiisuun baay'een ulfaata mitiire? In ulfaatu. Maaliif ulfaata? Maaliif egaa jaalalli salphaatti gochaa waan hin mul'annee fi osoon maayikirooskooppii fa'aa qabaadhe. Ofii kee agarsiista moo jaalala agarsiista? Meeshaan ittiin ilaalamu garuu maayikirooskooppiidha laata? Kan jaalalaa? Lakki onneedha. Yoo dogoggoruu baadhee onnee ta'a? Maalumaaf yoo ta'u meeshaan ittiin jaalala baasanii agarsiisan utuu jiraate utuun waan keessa koo jiru baaseetti mul'isee gaariidha. Isheetti. Haa ta'u malee immoo karaaleen ittiin jaalala ibsatan hedduudha. Hariiroo jaalalaa keessa bubbuluun waggoonni darbaa yommuu adeemanii hiriyoonni jaalalaas ta'e akkasumallee namoonni gaa'ela keessa turan tokko tokko jaalalli isaan walitti agarsiisaa deemanii irrachaa adeemuu danda'a jechuudha turtii keessa. Haa ta'u malee kun gaa'ela yookiin hiriyyummaa namaa keessatti yoo mudate dhimma yaaddeessaadha. Kanaaf jaalalli yeroodhaa gara yerootti agarsiifamaa deemuu qaba jechuudha. Yeroo itti wal jaallatan reefuu jaalala jalqaban qofa yoo osoo hin taane turtii gaa'ela keessa turan irrattis turtii hiriyyummaa keessa turan keessatti illee jaalalli mul'achaa adeemuu qaba. Akkamitti mul'achuu qaba waan jedhuuf immoo kaasaatuma adeemna. Namoonni akka jalqaba walitti dhufan yookaan ammoo akka halaalarraa wal jaallatanitti yeroo wal jaallachuu dhiisan hin dhabamani. Kuni maalirraa ka'eetii jettee egaa tilmaamuudhaaf tarii akkaataatti isaan jaalala waliif qaban waliif ibsan baasanii walitti hin himan yoo ta'e ati callistee nama sanarraa pirsentii natu hubattu yookaan namni jaallatu sun akka namni kan biraan qaamni biraan isa jaallatu sana baasee hubachuu danda'a yoo ta'e ni hubata. Garuu hanga muraasa hanga namni sun baasee afaaniin gochaan itti agarsiisu sana immoo hubachuu hin danda'u. Waa maraafuu egaa namni jaalala nama tokkoof qabu baasee itti agarsiisuu danda'uu qaba. Egaa qaamni keenya cimaa fi fayya buleessa akka ta'u gochuuf egaa yeroo hundaa nyaannee fi bishaanii nu barbaachisa mitiire? Akkuma nyaata nyaannee bishaan dhugnee fayyaa keenyaaf akkuma kunuunsa ga'aa goonu gaa'ela ta'ee akkasumallee hiriyyummaa jaalalaa qabnu cimsuudhaaf egaa yeroo hundaa jaalala agarsiisuun barbaachisaadha. Kanaaf hiriyyaa gaa'elaa isaa yookiin jaalallee isaa namni hundumtuu kana beekuudhaan kunuunsuun jaalalatti agarsiisuun carraa isa jalqabaadha jechuudha. Jaalala dhugaa jaallata taanaan
namni sun gammachuu akka qabaattu waan barbaaduu fi ati nama sanaaf waan isheen jaallattu guutuu fi sirraa eegama jechuudha. Akkas jaalalli sunuu si godha akka sana. Gocha kan akkati gootu jaalallu si dirqamsiisa. Fakkeenyaaf waan gaarii waan hawwitu tokko waan namarratti ilaaltee jaallattu tokko faayawwan garaagaraa ta'uu danda'a. Kan gatii jabeessa ta'e miti yookaan ammoo baasii guddaa kan si gaafatu miti. Garuu ati fedhii qabdaa. Nama sana gammachiisuudhaaf waan namarratti argitee jaallattu tokko waan ofii keef hawwitu tokko nama jaallattu sanaaf ni taasista yoo ta'e ofii keef qofa. Ana qofaaf jettee ofittummaa dhiisteetu gochaan hanga dandeettii kee nama sanaaf waan gootee agarsiista yoo ta'e jaalala dhugaa agarsiisaati kanatti jirtu jechuudha. Kana gochuun ammoo jaalaluma qulqulluu yookaan jaalala dhugaa barbaada malee ulaagaa kan biraa waan inni barbaadu hin qabu. Maaliif hin kaasa beektaa yeroo baay'ee namni tokko nama gammachiisuuf qabeenya qabaachuun akka dirqamaatti yeroo namni yaadu jira. Kun dogoggora namni kamuu kan beekudha. Ati qabeenya waan qabduuf qofa osoo hin taane ilaalcha gaariif jaalala waan qabduuf qofa nama gammachiisuu dandeessa jechuudha. Egaa haadholiin manaa abbootii manaa caalaa hiriyyaan gaa'ilaa isaanii yookaan jaalalleen isaanii akka isaaniif jaalala ibsuu barbaadu. Mee kun hammamee addumaanati akka gaarii takka nuu ibsitu barbaadna gaa. Yeroota caalaatti abbootii manaa caalaatti egaa yeroo hedduu shamarran abbaan manaa isaanii akka sirriitti jaalala ibsuuf barbaadu jaalala akka itti agarsiisu barbaadu uumamumaan waan jiru natti fakkaata kun. Akka koo ta'eetoon sitti taasee jechuudha. Anis amma hin dandeenye osoo hin gammachiise akkan jaalladhu itti himee osuma hin barbaadu garuu caalaatti otoo inni siin jaalladhaa jedhee jechoota babbareedaa na gammachiisan akkan caalaatti iyyuu isa jaalladhu godhan osoo natti dubbate hedduun gammada. Kanumarraa ka'e namni kamiyyuu ni barbaada. Irra caalaa garuu warri shamarranii yookaan baroota darban keessa gaa carraan akka kan keenyaa kana iftoominaan haasa'uu waan hin jirreefi warreen harmootis ta'e akkasuma shamarranii yeroo sanatti ofii isaanii baasanii ibsachuu yoo qaaneffatanis keessatti ni jaallatu. Irra caalaa immoo warreen dhiiraa carraa ija jabaatanii yookaan ammoo iftoominaan haasa'uu waan qabaniif san jechaa turanii sanumarraa ka'e ammoo itti barachuus danda'a. Garuu amma walqixa ta'uunis ni jira. Isheenis caalaatti ibsachuu dandeessi. Jaalala ofii jechootaan ibsachuun isaa baay'ee barbaachisaadha. Jaalala keessan jechaan ibsuu danda'uudha. Egaa namoonni hariiroo jaalalaa keessa jirtanis ta'e gaa'ela ijaarrattanii jaalalaan walii wajjin jiraattanii jechoonni humna guddaa qaba jaalala ibsuu keessatti. Jechootumti isa salphaatti ilaallu fakkeenyaaf amma sin jaalladhaa ati anaaf addaa. Atanaaf bakka guddaa qabdaa jettee wanti hiriyyaa gaa'ilaa keetti yookiin hiriyyaa jaalalaa keetti wanti ati dubbattu suni iddoo guddaa qabaa akka inni iddoo siif qabaatullee godhaa jechuudha. Jechoonni isa salphoon akkasii kun. Eeyyeen nama jaallatu tokkorraa jechi xiqqootu gatii qaba. Nama kan biraan waan hedduu yoo si taaseeyyuu namni ati jaallattu tokko garuu jecha afaansaa keessaa ba'u jechi tokko qofti humna qaba. Yoo kan jibbaas ta'e kan jaalalaas ta'e hedduu si miidhuuf si gammachiisuus waan danda'uuf egaa. Jechaan jaalala ofii ibsachuun gochaan agarsiisuun isa filannoo hin qabnedha. Jaalala kee kan ibsattu jechaan qofa ta'uu hin qabu. Barreeffama garaagaraa imeeliidhaan akkasumas ammoo ergaa gabaabaadhaan hiriyaa gaa'ilaa keetiif wantoota ati barreessitu wantoota jajjabeessu wantoota caalaatti isa cimsu yookaan ishee cimsu akka jaallattu ibsuu fi yoo kanallee biraan geesse. Yeroo baay'ee ergaa gabaabaadhaan addumaan karaa moobaayiliitiin. Mudannoo ta'uu qabdi. Egaa mudannoo baay'achaa jira. Sin jaalladhaa ati anaaf addaa hin jijjiira. Addumaan gara kunoo toora miidiyaalee hawaasummaatiin telegiraamiidhaan feesbuukiidhaan vaayiberiidhaan waliin barreessaadhuma oolu gaa yeroo baay'ee ergaa gaggabaabaan kun ollaa jedhi keessaan baane waan ta'eef. Haa ta'u malee akka qosaatti ilaalamu iyyuu malee humna jabaa qaba jaalala waliif ibsuu keessatti wanti barreeffamaan ibsamullee barreeffama gabaabaadhaan sin jaalladha wanti jedhu sun hiika guddaa qaba akkasittiin jaalala waliif ibsuun jechuudha. Karatti namni tokko jaalala isaa ibsuu danda'u keessaa inni kan biraan ammoo jaalala kee yookaan akka jaallatu gochaan agarsiisuu yookaan agarsiisii jedha. Hiriyaa jaalalaa kee hammachuun dhungachuun yookaan harka qabuun sin jaalladhaa jettee ija jaalalaatiin garaa guutuu akka jaallattu egaa jaalala sirriitti agarsiista taanaani ija jaalalaatiin laaltee dabareedhaan wantoota inni barbaadu yookaan isheen barbaadu itti haasaa dhugumatti akka jaallattu ibsitaafi yoo ta'e kunis karaa jaalala keettiin ibsattu keessa isa hedduu fudhatama qabuu fi namuu ijaan silaalaa gochatti gooturraas waa hubachaa akka jaalala keen boojamuu
danda'u akka itti gochuu dandeessu keessaa isa tokko. Kennaallee walii kennuun kennaan xiqqaatu isa guddatus egaa hiika mataasaa qaba waan ta'eef kennaa waliif kennuun illee iddoo mataasaa qaba. Akkasumallee hojii hojjetan irratti illee wal gargaaruun ba'aa mana keessaa haa ta'u hojii mana keessaa hojjetamu haa ta'u balbala banuudhaan waan guddaa mitiin balbaluma banuudhaan mi'aa fi uffata mana keessaa miicuudhaan nyaata qopheessuudhaan wal gargaaruun kun illee iddoo guddaa qaba jechuudha jaalala waliif ibsu keessatti. Maaliif wanti kun ba'aa walii qooddachuudha. Keessumaayyuu dubartoota biratti abbaa warraa isaanii yoo isheen nyaata qopheessite daa'ima qabu yoo ta'e daa'ima qabuufiidhaan yookaan daa'ima hin qabne ta'es nyaata yoo isheen hojjettu meeshaa fiduufiin meeshaa qulqulleessuun wajjin hojjetanii waanuma ofii isaanii qixxeetti fayyadaman jireenya ofii isaanii ittiin gaggeeffatan tokko qooddatanii wajjin hojjechuun hedduu isaan gammachiisa. Wanti ati gootu gochi ati gootu tarkaanfiin ati fudhattu jechaan yookiin gochaan wanti ati ibsitu hiika mataasaa danda'e qaba jechuudha. Kanaaf namuu gocha godhu irrattis haa ta'u jecha dubbatu irratti of eeggannoo guddaa laatee jaalala isaa mi'eeffatee jiraachuu danda'a jechuudha. Egaa Henook gaaffii koo haala salphaadhaan siif eegalee ati garuu yaada bal'aatti dabaltee akka dhaggeeffattoonni keenya waa hubataniif waa hedduu waan dubbisnee arganne irra isaaniif kaasne namuu gocha kana kan hin goone gara fuulduraatti hiriyaasaa namatti dhiyaatu nama jaalatu tokkoof gocha kana hundumaa kan nuti armaan olitti eerree godhee fi akka gammachuudhaan wal wajjiniin jiraatu homaa shakkii hin qabnu maali sirbiin jiru nuun jechuu danda'u dhaggeeffattoonni keenya. Tole egaa walaloosaa akkan yaadadhutti yoo ta'e dhiifama gaha. Inyaadhuun jedha boontuun talaa dhokseen kutadhaa. Si yaaduun jedha boontuun talaa dhokseen gubadhaa akka jechuuti jedha. Inyaadhuun jedha boontuun talaa dhokseen kutadhaa. Si yaaduun jedha boontuun talaa dhokseen gubadhaa. Na uffachaa garuu. Jaalala ijoollummaan dhoksee.
chambulee dhabbeeku. Daattii mamaana beeka onneen jaalalaas na dhiiga ani salkan ciiseen bulee yaanni goositti na fiiga. Ijaarna laaltee gara oomishni goote shakkituutiya hangaruu garaan koo baay'isee hawa otoo seenaa biira oolte na gammachiifte to'intiya. Sirbaa isin affeerretti akka bohaartan abdii guutuu qabna. Mijuun qophii dambalii jaalalaatiin isiniif dhiyeessinu reef eegalame kanatti aansuudhaan ammoo kurfaawaa jechoota muraasaa walitti yaa'anii waa hedduu akka nama barsiisu ergaas dabarsutti qindaa'anii jiranii isaan affeeruuf jenna maaliin? Nagaa dabaree walaloo irra geenye jira dhaggeeffattoota keenya yeroo itti walaloo isin biraan geenyudha walaloo kunooti. Jaalala keef maal siif ta'u yoo barbaadde jaalala keef wareegaman siif kaffala of keessattan siif walaleessee yeedaleesseen siif barreessa akkan si jaalladhu jaalala kee gaarummaa kee kunoo baaseen siif odeessa sin jaalladha suma nawwa atanaaf hin qabdu mudaa qaawaa yoo feete immoo gadi jedheen siin ol kaasa siin jiraadhaa garba ta'e. Irbuu seeneen siin kunuunsa amala kee siif danda'een siin kaffalaa yoomuu aarsaa siin ergama na ergadhu kufee cabeen jaalala keef siif gurgura yoo feete lubbuu koo fudhu dafqa cobseen mankaraareen bakka tifeeten siif oola yeroo hundaa siif jedhee aarsaa ta'uun natti tola an siif jedhee caba jabeen siif okkola eelaa namaan siif danda'a bakka tina feeteen ga'a. Humna kiyyan siif gurgura hirruu qabdu siif hanguuta natti madhu waan feetellee haga humna koo fedhii kan kee hundan guuta jaalala keef beenyaan baasa kokkolfeensi taphachiisa mee maal feetaa maal barbaaddaa ati narra natti madhu waan an hin beekne yoo jiraate akka carraa gammachuu keef an hogguyyuu nan dhamaa jaalala keef onnee kan koo sirbee qalbiidhaanan teessoorraa ol ka'a ansiin malee jaalala keen faallaa ta'e addunyaarraa hiikan qabu harka keetiin hireen kiyya kanaan alaa anfaloo fi falan qabu gabroomeera bitameera mana keetti wal seeneera gola keetti yaamichuu koo fuula kan kee ifaan hawwa hogguyyuu naa dhuftaa jedhee yaada balbal dura taa'ee akka gowwa jaalala keef gowwoomeera bilisummaa kan hin qabne jaalala keen gabroomeera bilisummaan jaalala kee si argachuu qofa ta'e maalan beekaa jaalala kee farraa ta'e yaada kan kootu hoggora kaasee naan dubbata yoon si yaadu qalbiin fuudheetu naan taphata eessa jiraa fidii jedhe hogguyyuu an argaa kan kee qofan fedha inni fagoo jedhee yoon deebisu yaadni kan kee dharraan kan kee nan teessisu mee kanaafu akka beektu na godhadhu boojuu keetii naan ergadhu yoo feete na gabroomsi kana caala yoo siin malee jaalala keen faallaa ta'e takkaan qabu ani fala hiriyaa kee akkaan si jaalattu kennaa keeti naaf hiikoof bakka jirtutti. Duguma yadosiko
bocaatiin nooreebanii akkam jirtaan agumaayya shaggee koo shaggee afaanaananii akkamittiin jiraadhu yaalosii koo sirraati gargar ba'ee obaan ta'ee watwaataa takkittii koo maraattu siraa ta'ee. Qalloo uumamaan tolte shaggee dhaabbin birbirsaa eessaanan boqodhasiifuu si qalbii na bittimsaa malkaa jaalalaa gidduusaa na qoobsite amalaanii doobbii yaadaan dirra onnee na gubsiiste jaalalaanii miidhagina kee ilaalee yaanni kiyya cinqameera dhukaasa jaalala keetiif harka kennuuf naagameera intala abbaa gadaati caaltuu siin jedhan maqaadhaa mootii jaalalaa ta'uu kee onnee kiyyatu ragaadha. Tottolcheesi uume uumaan si badhaase kasimboodha akkaataan miidhaga keetii booji'amaaf hibboodha miidhaginni ilkaan keetii akka keelloo masqalaati dheerinni rifeensa kee immoo akka muujjaa daggalaati simboon fuula kee gubbaarraa lafa ibsaam akka baati eddan gaafa si argeeti ana qalbiin na dhamaati ciiseen suura kee laalaa galgala irriba oodee qofaan ba'a qofaan gala fira koorraas of qoodee jijjiirraan amala kootii natti ta'e ragaaffii anumtu yoon of madaalu ofittan jalqabe saalfii sin jaalladhe sin jechuudhaaf natti cimeen dandeenye akkan siif harka laadhe atin beektuun dhageenye ergamoonni jaalala kee natti yaa'anii daboodha na ximmisiisan qalbii koo akka jiidhaa shaboodha doobbii jaalalaa aseeneen natti ulfaate gubaansaa sittani maka gadi guuree ammanaaf bari dhugaasaa ati anaaf kennaa kooti kanaaf namoote fakkaata gaafan si argu dhugaadha dukkanatti ifanatti addaata na ibsitaam addunyaa koo barii goota lafa waarii sin jaalladha waan ofii koo natti hin booniin na gargaari hanga uumaan naaf eeyyame umurii koo lafarraati homtuu siin ol hin jiraatu keeti iddoon gararraati dura teessu dhimma onnee holaantummaan hundi keeti siin ala waayyuun barbaadu kiyya qalbiin suma feeti caaltuu siin jedhe abbaan kee natu siif moggaase caalii ani siif dhukkubsadheeraa ariifadhuu meena yaali sabaa'eef moosisaa hidhataa godina shawwaalixaa aanaa jibaatirraa ashaakiltii abbaa wayyeessa jimmaadhaan mee naannoo bobeessa magaaltitti ilkaan baddeessa situ marruma koo bobeessa ashaakiltii abbaa wayyeessa jimmaadhaan mee naannoo bobeessa magaaltitti ilkaan baddeessa situ marruma koo bobeessa. Walaloo dhaggeeffannee deebinee dhufneeti kan nuti jirru kan isin dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo OBN irraa qophii dambalii jaalalaati. Mijuun keenya ammallee akkatti hubatti kan inni jiru isin yaada keessan nuuf qooda. Warreen mudannoof muuxannoo jaalalaa kan barsiisu kan gorsu qabdan ammoo ammumarraa babarreeffachaa nu eega. Nuti ammoo gara dudduuba karaa isin gara keenya qaqqabsiifatan isiniif eerraa jechuudha. Henook kanatti aansuudhaanoo dhaggeeffattoota keenyaaf mijuu maal qindeeffannee jirra? Kanatti aansuudhaan kan nuti isiniif dhiyeessinu ammoo xalayaalee isin ergaa turtan karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa akkasuma karaa iimeeliitiin kan isin nuuf ergitan kan abbaa dabaree ta'ee qindeessuudhaan bifa gaariidhaan yemmuu itti isin biraan geenyurra geenye jirra. Xalayaaleen har'aaf isiniif dhiyaatan kunooti. Xalayaalee har'aaf dabaree ergatan nuuf affeeramaa ammallee nu waliin turaa isiniin jenna. Jalala dhugaa si qabdu sakaalamtee lubbuu shii guutuu waan hundaa sit godhamtee garuu alli kee na gurmaatee badiin koo maal lubbuu kan koo caalchisee si jaaladhee uumaa ilmoo namarraa si filadhee. Ilaalchaanii hiika jaalalaaf kennitu dogoggora qabamu nama nan jaalladhetu dogoggora qabaa jedheen yeroo hunda ofitti gaaffii dhiyeessa deebiseen badii kan koo barbaada guyyaa kamii kana badii balleessee mufachiisee akka inni ilaalcha gaarii naaf hin qabaanne taasisee maalan fooyyessaa jedheen ofii koo mari'adha gaaffii of gaafadha. Hiriyoota koo shamarranii natti dhiyaataniin mee yeroo nama wajjin haasa'u gochanan guyyaa guyyaadhaan godhutti yeroo nama wajjin jiraadhu raawwadhu ni jiraayii jedheen yoon badii qabaadhe na sirreessaa wanta narraa nama jibbisiisu yoo jiraates natti maanan sirradhaa jedheen yeroo hunda hiriyoota koo gaafadha. Kun hunduu hiriyaa koo yeroo hunda na shakkutti fuula gaariin ilaalame jaalala sarraa argachuuf garuu deebiin hiriyoonni koo naaf laatan amala yaraa akkan hin qabneedha
Yeroo hundaa yeroon sitti dhiyaadhu naaf hiiku si gammachiisuu yaada. Wanta ati narraa jaallattu hundumaa godheen fuula keetti dhiyaadha. Garuu ammoo ilaalcha ati naaf qabdu sirrii akka hin taane irra deddeebiin fuulli keenyatti agarsiisa. Jechoonni ati al tokko tokko haasaa keessatti darbattu ammoo ukana buusa. Maaliif na jechisiisa? Yaa dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa, yoo nama gammachiisuuf yaaddanii faallaasaa namni isinitti gadde yoo amanamummaadhaan hiriyaa keessan yookaan abbaa warraa keessan wajjin jiraachuu barbaaddanii amantummaa inni isiniif dhabe maaltu isinitti dhaga'ama? Kanatu akkan dubbiidhaan xalayyaa koo eegaluu na taasise. Bakkuma isin jirtanittuu nageenyi koo isin haa qaqqabu. Warreen qophii dambalii jaalalaa dhaggeeffattanii fi qopheessitan maraafuu addunyaan kun waa hedduu qabdi. Kaaniif osoo hojjetiin hojjettee fi jireenya qannoo jiraachisti. Kaan ammoo waan gaarii hojjetee akka dabatti jalaa fudhatamu taasisti. Al tokko tokko jiruun akka namni godhe osoo hin taane akka carraas yeroo nama jiraachistu jira. Osoo akka hawwii jireenya koo naaf ta'ee yeroo hundayyuu fuulli naaf koo natti hin badu. Akka ittiin jiraadhuu fi akka itti naafiin koo na hubatu tokko miti. Kanatu na dhiphise. Naafii koo waan tokkotu na raaja. Jechuun koosii yeroo hundumaa na shakkita. Yeroo hundaa maaliif na shakkitaa laata? Hojiin koo hanguma kana akkan shakkamu na taasisaa. Yeroo hundumaa natti dhiyaattee gaddaaf gammachuu koo na waliin kan qooddattee waggaa 4 na wajjin jiraate sidha. Kan deebisee nama kan biraa natti ta'ee olteef bultee koo hundumaa waan ani hin qabneen nama daalee bilbilaanis ta'ee qaama yeroon argu jechoota garaagaraa natti dubbatu sidha. San icciitii namatti hin himannee kamiyyuu sitti maddutu deebisee natti alagoome. Maal badiin koo wanta ati narraa argitee jira moo aarsaa aniifatii kaleessa yeroo waa tokkoyyuu farkaa hin qabne jaalala dhugaa qofa wal jaallanni dabarsine sananii dagattee har'aa naaf hiiku. Aniifatii yoo xiqqaate nama of danda'ee jireenya isaa jiraachuu danda'u yoo walitti dabalamnes jireenya gaarii wajjin jiraachuu danda'udha. Kaleessa garuu yeroo harka maatii keenyaarraa waan hunda eeggannee addunyaa barnootaa keessa turre hedduu wal jaallanna. Waan hin qabne uumneetu wal gammachiisuuf yaalla. Tarii namatti toluun jaalala balleessaa ilaata. Anoo shakkiin koo waan meeqa ta'e naaf hiiku. Gabaabaadhumatti maal siin jechuun barbaade beektaa? Kaleessa yeroo waa tokkoyyuu hin qabne harka keenya duwwaa jaalala qulqulluu wal jaallachaa turre. Har'a yeroo waaqni uumaa nu gargaaree barnoota keenyattis milkoofnee hojiis argannee haala bareedaadhaan gammannee jiraachuu qabnutti garuu anaan ayyaa laallattuu na taasistee na tilmaamta. Akka waan faayidaaf si jaalladhee yookaan ammoo faayidaa caaluun argadhee horiin si jijjiiruutti yeroo hundumaa akka nuuf ceephaa gochan hin goonitti sammuudhaatti dhiphachaa jiraadhu na taasista. Bilbiltee kan duratti naaf jirtaayii nagaadhaa haala kamiin jirtaa jettee haalan itti jiraadhu sa'aatiidhaan na gaafattu. Amma immoo eessa jirtaa? Eenyu wajjin ooltee? Maali sagaleen kee jijjiirame? Na wajjin haasawuun sitti ulfaatee naan jetta. Sababii tokko malee bakka hin argamnetti na tilmaamta. Na shakkita. Maalirraa kaatee laata? Kaleessa koo bareechitee beekta. Sirras kan na hubatu jiraa jedhee yaadu. Borus namni kan biraa na hubataa jedhee anaaf si gidduutti jaarsummaan barbaadu. Fallisaa anumaaf si gidduu jira. Haasaa warra anaaf siin wal wajjin ta'uu keenyan jaallannee dhageesseetu anaa sammuu na dhukkubsaa jirta. Yoo nama nuuf jaalladhurraa amantaa dhabee akkam akkan ta'u mee bakka koo bu'ii yaada. Wantan balleessuu jiraate immoo torban yoo xiqqaate na argita. Na gorsi. Kanaan alaa guyyaa na bira turtee galtee galgalammoo nama kan biraa taatee ija shakkiin na laalini. Ani shuma kaleessaa waan hedduu si wajjin dabarsitee borsi wajjin jiraachuuf si filatteedha. Nu lachuu filannoo soo qabnu waan hedduu dhiifnee walii keenya filanne jaalala qofa qabannee hidhata jaalalaatiin wajjin waggoota hedduu dabarsineerra. Har'a maaltu argamnaan natti jijjiiramta? Lafanan ittiin eegamnetti nan eegeen tilmaama nan madaallees naaf hin kenneen yoon balleesse na gorsi. Waan irratti argitee maraayuu natti an jaalala keef amanamummaa keen barbaada. Wanti kan biraan sanatti aanee dhufa. Hedduun si jaalladha. Yoomuu akka na jaallattuuf amantaan irraa qabaattuun sitti hima. Waan kamiinuu sitti hin jijjiiramu. Onnee lama sin qabu. Ana riyyaa kee ati hedduu jaallattu. Garuu shakkiidhaan yaada koo jeeqaa jirtu. Ayyaantuudha. Magaalaa Naqqamteerraa. Riyyaa kun hedduu jaalladhu. Naaf riyyaa lataa magaalaa Ambootti kan argamtuuf. Onne tanto
Abbaa koo akkam jirtu? Nagaa keessanii? Ani mucaan keessan nagaa kooti. Abbiyyee koo Waaqayyoon gaditti lafaa olitti oolmaan isin naaf ooltan boqon naana dhorkee na dhiphisee jira. Abbaa koo isin ana waliin ijoollee 8 qabdu. Haa ta'u malee ilaalchi isin ijoollee obbolaa koo keessaa anaaf qabdan addadha. Kun immoo akkan jibbamuu fi akka diinaatti akkan ilaalamu na godhee jira. Abbaa koo jaalalli isin anaaf qabdan anaan hedduu na raajeffachiise waanan jedhu na dhabsiiseera. Eeyyee yoon maal jedhee isin waameen isin ibsuu danda'a. Abbaa yoon jedhe oolmaan keessan abbaa oli. Haadhas yoon jedhe akka haadhaa garaatti baattanii na da'uu baattanillee garaan keessan kan haadhaa caalaatti baay'ee naaf mooga'a. Abbaa koo mucummaa kootii qabdanii akka nama dhabee argatee bu'aa ba'ii jiruuf jireenya koo keessatti baay'ee na waliin dhamaatanii rakkina koo hundumaas ofirratti fudhattanii kan isin anaaf taatan yoo mi'uu garaan koo hin dagatu. Oolmaa keessan waa baay'ee dubbachuu hin danda'a. Osoo hin baratiin na barsiiftanii ofii daartanii anaan daaraa na baastanii maallaaf hin taane ofii agabuu teessanii ana mucaa keessan nyaachistanii waan isin anaaf hin taane maaltu jira? Garuu maal godha? Qormaati biyya lafaa kanaa hin dhumtuuti. Yerooni ofii kootii nama ta'eera jedhee bara isin humna dhabdanitti humna isiniif ta'uudhaaf yeroon abdadhetti wanti hamaan na quunname. Firaaf obbolaan koo yommuu narraa fagaatanii isin garuu akkuma kaleessa nan nuffeetu hin jedhin nan dadhabeetu hin jedhin na waliin dhamaatanii waan barree natti fide hundumaas dhiphina koo hundumaa fuula keessan irraa nuffiin tokkotu mul'ate gammachuudhaan simattanii ana mucaa keessan kunuunfattan anaanis ta'e maatii koo gargaaruudhaaf wanti isin na waliin taatanii abbiyyee koo keessa kootti biqilee idda gad fageeffatee jira. Maal kana qofa bona aduu fi awwaara gannas dhoqqee fi roobni isin rukutee na guddisuudhaaf aarsaan isin kaffaltan hundinuu keessa namummaa kootti barreeffame onnee koo irraa dubbifama. Abbiyyee koo yeroon mana adabaa ture haadhoon garaa tokko baanee fi firri yeroo lafa abdadhu rakkoo keessatti na baqatee guyyaa 360 keessaa guyyaa tokko of biraa isin dhabee utuun hin gaabbiin yeroo hundumaa cina kootti argamtanii na jajjabeessaa turtaniittu. Dhugaadhaa abbiyyee koo guyyaa tokkoof illee of biraa isin dhabee nama ilaalee hin beeku. Amma har'aatti jaalalli isin naaf qabdanii fi imimmaan yeroo na gaafachuu dhuftan ija keessan keessaa gadi roobu. Abbaa koo ana bira darbee poolisii fi hiriyoottan koollee boossisaa ture. Kanarraa ka'uun hiriyoonni koollee kun abbaa miti haadha dhalteedha malee ati abbaa gaarii qabda naan jedhu. Dhugumayyuu abbiyyee koo isin abbaa gaariidha. Dhugaadhaa abbiyyee koo akkanitti isin ibsu hin dhabe. Jechatu natti xiqqaata. Oolmaan keessan baay'ate hedduu garaa na nyaata. Ana mucaa keessan wanti natti ulfaate yoo jiraate isa isin akka leencaa ilmoo keessan irratti duutanidha. Kanammoo ana miti biyya guutuutu isin galateeffata. Abbaabbii koo ana yeroo kana kan na dhiphise kan natti ulfaatu ol baasee gad buusee ba'aa koo isa isin umurii keessan keessatti na waliin rakkattan isa isin naaf baattanidha. Maaliif yoo jettan yeroon isin boqochiisuu fi isin jajjabeessuu eegaletti deebi'ee ba'aa isinitti ta'u kootu na jeeqa. Abbaayyee koo isin anaaf gaaddisa odaa jalaati boqonnaa naaf taatanii. Kanarra waanan jedhu baay'ee yoon qabaadhellee mee kanumaan na haa ka'u. Waaqni fayyaa guutuu akka isin ilaatuu fi umurii keessan akkanaaf dheeressu yeroo hundumaa kadhata kooti. Amma oolmaa keessan deebisutti hamaan isin hin argin umurii dheertuu Waaqayyo isiniif haa laatu. Nagaatti. Ana ilma keessan Dassuu Alamuu magaalaa Walisoorraa. Abbaa koo obbo Alamuu Galataa aanaa Wancii magaalaa Dagooyyeetti argamuuf. Yaaduun suma yaada lookoo dafinamee fonkoo. Yaaduun suma yaada lookoo dafinamee fonkoo. Walalaa dammaa. Osoo akka yaadaaf karoora koo ta'e anatu gadi jedhee waan hunda ta'ee jireenyaatii har'a gadi jettee naaf jiraattu siif jiraadha. Osoo naaf mijatee yeroo hundayyuu qannoo malee dadhabbiin mufannaan akkas hin argine nan taasisa. Garuu addunyaadhumatu naaf hin eeyyamu. Al tokko tokko namni hiriyaa koo har'aatii abbaa warraa koo boruutii jedhanii abdatan faallaa namatti ta'ee kan baatii muraasaafuu nama hin gammachiisne ta'ee argama. Faallaa kanaan ammoo hiriyyummaa abbaa manummaadhaan namatti dhiyaate haadha, abbaa, obboleessa, obboleettii
aantee fi firaa iccitiitti matanii furmaata irraa argatan ta'ee kan nama jiraachisus ni xiqqaata malee hin dhabamu. Dhugumattuu Waaqayyo siin badhaasa godhee naaf kenne yoon jedhe nan sobsiisu. Ati badhaasa kooti, kennaa kooti. Gaafumaa guyyaa ani ifatee wal barreessanaa Waaqni jireenya gaarii jiraadhu jedhee naaf eeyyame. Waan hundumaa caalaa wanti yeroo hundumaa na ajaa'ibu yeroo amma jirru kanatti wantoota namni tokko ilaalee namatti dhiyaatu waan hedduudha. Jaalala isa qulqulluu caalaa ulaagaa jaalalaatu ilaalama jechuun koos ulaagaa sirrii miti. Sanuu ulaagaa sirrii hin taane kaan bifaa, qabeenya, beekamtii adda addaa ilaaleetu namatti dhiyaata. Kan keef kan koo garuu faallaadha. Anaanii namni kan na beeku lafa rakkinaatti kaan jabaadhuu naan jedhee jechoota muraasa natti darbatee darba. Kaan ammoo faallaa kanaan hidhii xuuxee mataa buusee na bira darba. Isa kaasuudhaaf yeroo hundayyuu naaf hin eeyyamtu. Anis hin dubbadhu. Si mufachiisuu hin barbaadu. Kaleessa rakkachuun rakkinatti hafuu miti naan jetta. Nama kamittuu jireenyan kaleessa dabarse kaasee yoon dubbachuuf yaale fuulli kee natti jijjiirama. Akkan dubbadhuuf naaf hin eeyyamtu. Jireenyi kaleessaa darbeeraa har'a guyyaa haaraadhaa naan jetta. Hiriyyaa koo siin jechuuf natti ulfaata bar. Ati waan hundumaa kooti. Abbaa gara laafeessa. Haadha miidhattee nama deesse caalaa anaaf taateetta. Kennaa koon siin jedha danda'aa koo obsaa koon siin jedha malee jechi hiriyyaa abbaa warraa jedhu siin madaalu. Ati madda boqonnaa kooti. Gadi jettee callistee jecha dandeessee rakkina meeqanaaf jettee dorgomtee mo'attee Waaqaa gaditti jiruu koo har'aaf bu'uurisidha. Tasheeku maal jedhee akkasii galateeffadhuuf eessaa ka'ee eessatti akka waa'ee kee goola buutu anatti ulfaata. Wanta hojjette yoomuun irraanfadhu. Gochaatii guyyaa eebba koo goote yoomuun irraanfadhu. Eebba kee irratti nan argama naaf eeyyamii naan jette. Sana dura haasaan ati na wajjin haasofte na gorsuuf na jajjabeessuu qofa. Hiriyyaa keensee ta'aa jettee yaadne. Osoo yeroo sicha dubbattee jiraatte waan si baqadhee mooraa sana gadhiisuu natti fakkaata. Sababiinsaa waliin arginu. Bakka hin jiruuf bakka ati jirtu waliin argu. Atis guyyaa eebba koo na jaallachuu kee afaaniin osoo naan ibsiin qubeelaa naaf dhiyeessite. Waadaa naaf seenuuf dirqamte. Jecha dhabeen harka koo sitti hidhadhee waadaa siif galuuf abjuu natti fakkaate. Garuu dirqameen akkati qubeelaa naaf gootuuf harka koo sitti kenne hin amanne. Guyyaan sun anaaf guyyaan yeroo jalqabaaf addunyaa kanarratti gammadeedha. Garuu hin amanne. Halkan sana sirraa adda bahee gara manaatti yeroo deemu gammachuu boo'ichaatiin ammachaa'e. Ooltee bultees haadha warraa kee akkan ta'uuf maatii koo an hojjedhee jiraachisu gaafatte. Isaanis akkuma koo si amanuu dadhabaa tolee jedhan. Har'a kun Waaqaaf haa galatu. Warra ilmaa waggaa tokko qabu taaniirra. Haga ammaa jireenyi kan koof kan kee nama raaja. Kan firri siif hawwuu fi siif dheebotu kan akka koon turre. Ati garuu anuma hiyyeettii sana filattee na gammachiistee jiraachaa jirta. Jechaan ittiin si galateeffadhuun qabu. Umriin kee naaf haa dheeratu. Waan jechaa kan biraan qabu. Hin rakkatiin, hin yaaddayin. Yeroo kamiyyuu si gammachiisuuf siif akkan jiraadhu waadaa yoomiyyuu siif galudha. Hedduun si jaalladha. Waan hundumaa goote ati abbaa warraa koo Tashoomaa Dhaabaatiif magaalaa Gimbiitti kan argamtuuf ana haadha warraa kee Yashii Margaati. Jaalala kee ibamsiisa kiyyoon galee maalan ciisa. Anammayyuu otoo nargu omaaliin argu jaalala keeti na ta'ee dabu. Si haa ga'u nagaan koo kan onnee koo irraa madde. Qilleensa irra balali'ee tulluu qaxxaamuree galaana ce'ee bu'ee farda collee fi'atee bakka ati jirtutti kan jaalalli kee keessoo qaama koo booji'ee yeroo mara na dhiphisuu fi na rakkisaa jiru obseedhaaf erga walirraa adda baanee waggoota ji'oota torbeewwan sa'aatii fi daqiiqaa sekeendii dabarsine keessatti akkam jirtaa fayyaa keetii baga fayyaanaaf taate ani jaalalleen kee akka midhaanii jaalala kee beela'uu fi
akka bishaaniitti immoo jaalala kee dheebodhee akka biqiltuu bishaan dhabeetti keessoon qaama koo cuulgee hedduu miidhamus bakka hin jirutti fayyaa kooti. Atis akkasuma kan waliin dabarsinee yaadattee jaalala kootiin keessoon kee akka dhiphatuu fi hedduu akkana yaadduu nan amana. Obseeko, ani uumamaan miidhagina Waaqni si badhaasee rifeensa mataa keetii kaasee hanga qeensa miillaatti yeroon si ilaalu hedduu waan natti tolteef bara 2008 natti fakkaata yoon hin dogoggorre. Bara sana keessa yeroon gaaffii jaalalaa siif dhiyeessetti atis hiyyamamtuu taatee jaalala eegallee jaalala ijoollummaa sana dhiidammaa fi sukkaaraa caalaa mi'aawudhaan dhamaa waliin dabarsine. Tarii sana hundumaa yaadattaa laata? Ani garuu yoomillee dagachuu hin danda'u. Obseeko, ani akkan yaadutti jaalala nuti waadaa guddaadhaan gidduu keenyatti hidhannee turre eenyuyyuu gargar hiikuu danda'a jedhee takka yoo yaadeen beeku. Atis jaalala ijoollummaan gidduu keenyatti biqilchinee lalisaa jiru kana waanuma salphaadhaan gowwoomfamtee kichuutti cabsitaa jedhee tasumaayyuu yaanne. Garuu kan gaaffii jabaanatti ta'e waadaan keenya sun karaa kee maaliif cabuu danda'e? Waan ammana sirreessaa jiruu fi sila soo bahuun danda'u jetteeti moo maal yaaddeeti? Dhugaadha Obseekoo, ani bu'uuruma waadaa keenya gidduu keenyatti bultii ijaarrannee jireenya gaarii waliin jiraanna jedheen yaada malee akkati waadaa cabsitee jaalala keenyatti waan xuraa'aa naqxee booressitu yaanne. Dhugaadha egaa anillee homaa tokkoyyuu sii gochuu hin danda'u. Garuu Waaqayyo inni hundumaa danda'u maal siin jedha? Safuudha, waadaan akkamitti dagatama? Obseekoo, anaafati gaafuma jalqaba jaalala eegalle waliin gannu jennee waadaa waliin galle yeroo gabaabduu kanaaf jecha fuulana dhokfachuun kee baay'ee na ajaa'ibeera. Kanaaf mee gattaa itti yaadi. Ani waanan siin jedhu yoo jiraate itti yaadi Obseekoo. Yeroo hundumaa fayyaa akkati naaf taatu nawwa. Bakka jirtutti nagaadhaan naaf turi. Indaaloo Taarikuu mana sirreessaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa bulchiinsa magaalaa Shaambuu irraa. Yeroo ammaa kana magaalaa Duukamitti kan argamtu jaalallee koo waggaa dheeraa waliin dabarsinee turre Obseedhaaf. Har'aa boreetu kana fidee garaan koommoo si malee kunoo har'as ammas didee. Eeyyan dhaggeeffattoota keenyaa kan dhaggeeffachaa jirtan qophii dambalii jaalalaati. Dambalii jaalalaa keenya har'aatiinis egaa mijuulee keenya hundumaa toora galfannee qindeeffannee isin biraan ga'aa turreerraa ammoo gara xumuraatti fidaa jirra. Kanarraa kanuma irratti goolabnaa qopheessitoonni qophii dambalii jaalalaa Nimoonaa Naggasaa fi Henook Baqqalaati. Qophicha kan gulaale Abdusalaam Mohammadidha. Torban qophii dambalii jaalalaa kan barsiisu kan bashannansiisu ergaa keessanis dabarsu qabannee hanga dhufnutti. Torban nagaa fi jaalalaa isiniif haa ta'u. Nagaatti. Dambalii jaalalaa. Dambalii jaalalaa. Boy,